waraanaan bilisummaa Oromoo umnu furgaatu urji lolaa jaalmoo boontu faayooyyaa bagna gaangar raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa dhuftisiin jechaa agar malee heennat dabarra. Ayyee jaalgal mootillee karaanaaf laattiidhaanii yerootti mootummaan sagalee keenyaa kan waraanaan bilisummaa Oromoo akkasumas sagalee uummata bal'aa Oromoo keessaayyuu gara lixaa kanatti gaa neetworkii fi konnekshinii bakka garaagaraatti balleessee sagalee keenya uffataa jirutti na waliin gaaffiif deebii gootee haala keessa jiru na hubachuu keetii fi atillee guddaa galatoomitiin jedhe. Ayyee jaalmoo waraanni bilisummaa Oromoo eegee hortaa'ee ajajoota olaanaa aaba hawwaboo keessaa filatee sullee seenboot otoo guddoon turiin akaysatteetii barkum 2021 irraa duul guddaa maqaa qabsaa'uuf gameeyyii kanneen akka jaalalee moqiltuu jaalladhi gammadaa jaallaggasaa waagii jaal'aasan aamne faatiin labsatee kaabaa hibbaa baadhiyaa kallatti hundaan hojii seenu tarkaanfiif injifannoo boolsa dacha dassaan galmeessuun gandoota Oromiyaa hedduu dhuunfachuu karaa fuul miidiyaa adda addaatiif ragaalee suur-sagalee hedduun bahuu jiruun arguu jiru. Haa ta'u malee mootummaan shiftaan Itoophiyaa injifannoolee kan dhorsuuf jecha neetworkii bilbilaa intarneetaa balleessee jira. Kanaaf eegi neetworkii intarneetatiif bilbilaa bade sochiin gam naannoo keessanii maal fakkaata? Egaa dhugaadhaa erga hooggantoonni dhaaba keenya duraanii qabsoo karaa nagaa jedhu ammanuudhaanii waraanaa fi wanti dhaabni isaan manni Oromoo irraa abdii qabuu jedhanii gara biyyaatti galanii kaasee egaa qabsoo karaa nagaatti amanuudhaan gara biyyaatti galanii waggoota lamaa olii fi waraanni bilisummaa Oromoo murtii tokko malee waamicha irra deddeebiidhaan gochaa ture. Qabsoo Kilayyuu Beetii Eeruutii Seerrii Gaadichaa kan inni jedhee qabsoo hidhannooti qabsoo amanneeti kunis sanii manaa baanee qabsoo karaa nagaa jennee galuun keenya kun immoo garanuu akka uummata keenya garbummaatti kuffisuu fi ija uummata keenya illee balleessu dhibba hundi keenya yuunuma beennaa kanumarraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan kottaa gara dirreetti deebi'a qabsoo karaa nagaa kana haala isaa ilaalamee gaarii miti sirrii miti bilisummaan itti barbaannu hawwii uummata keenyaa guutuu hin dandeenye waan ta'eef kottaa dirreetti deebi'aatiin mutanii ijaa jedhee kadhataadha ture waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan gara dirreetti deebi'anii lolanii lolchiisanii fi jechuudha. Kanumarraa iyyuu ka'uudhaanii deebiin achirraa deebi'ee hagan quba qabutti amma danda'ametti namoonni tokko mootummaa hojii mootummaa isaatiitti kana hojii walii galuun illee kan waraana sossobanii akka inni meeshaa isaa hirkatee harka isaa mootummaatti laatuuf namoota hedduudhaan gaggaafatamaa ture yeroo sanatti jechuudha. Kanumarraa ta'eegaa hooggantoonni duraanii hooggantoonni waraanaa fi sirnaabichaa fi namoonni mootummaadhaan shakkamanii fi mootummaan hin amanne hedduun isaanii mana hidhaatti guuramanii kaan immoo hidhaa raabbii jedhanii manatti quunnamtii tokkollee akka isaan hin goone hirfamanii kaan baqatanii ka biyyaa ba'anii fi jiru. Walumaa gala mootummaan hooggantoota dhaabaa duraanii qabsoo karaa nagaa akka mananii galangaa hin booji'amanii sochii tokkollee hojii tokkollee hojjechuu akka hin dandeenye jedhee waraanni bilisummaa Oromoo fi gocha ta'e kana hubachuudhaanii qorannoo fi yeroo hedduu irra deddeebiidhaanii haasaa maree godhateenii akka korri sabaa ta'amee hoogganni olaanaan dhaabichaa filamu taasifamee kanas immoo milkiidhaaf injifannoo guddaadhaan xumuree jechuudha. Ta'ee gammoo hooggansi dhaabaa abaa'uu wabuu yeroo dhiyootti filame kaasee jijjiiramoota waggoota 50 waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo hundeeffame iyyuu kaasee ta'ee hin beeknetu naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jira raafama guddaatu illee uumamee jira jechuudha. Kana keessatti egaa duula gurguddaa maqaa gameeyyii jaallan keenya qabsoonni taasisanii qabsoo irraa dhaalleen gaggeeffamaa jiruun kaabaa kibbatti baaliqatti qabsoo kanatti duula kanatti himaa jira. Duulli kun egaa tokko jedhee jalqabeeyyuu injifannoo malee wanti hamaan hin jiru injifannoo guddaa fi milkiidha kan itti argataa jirru diinallee biyya keenya keessaa dachee keenya lafattaniira keenya sawwaalle keessaa buqqifnee qabsoo keenya kaleessa daangaa Oromiyaa irra ture biyya ollaa irra ture finnee biyya keessatti gashinee uummata Oromoo wajjin akka uummanni Oromoo illee ofii isaatiin falmatuu fi ofii isaa irraa lolee diina kana ofirraa buqqisu gochuudhaanii yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa daangaa Oromiyaa irratti lolaa ture bosona Oromiyaa keessatti lolaa ture amma gara magaalaa fi gandootaatti seenuudhaanii uummata wajjin kan inni lolaa gochaa jiru lolichi iyyuu lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa faasistii gidduutti deddeebifamaa jiru kun egaa amma garbuumaa fi garbuunfataa gidduutti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo sirmaatee kan inni jiru eeguudhaatiin jiraachanaa qawwee qabuu kan qawweedhaan qabullee qawweedhaanii itti seenee waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolaa jira. Kan kana gochuu hin dandeenye immoo nyaataaf bishaanii waraana bira dhaabbataa jira. Diinarraa ikkatanii amma daran lolli kun jabaataadha jira. Lolichi kan laafu jabaatee ittiin bilisummaa keenya sadhugaatti mirkaneeffannudha jechuun barbaada. Ayyee loloo gugurda taasisaa turtan keessaa godin Wallagga Baheessa naannoo Naqamtee dhiyoo taasistan akka fakkeenyaatti dubbanna mi'aana saasigaa dhuunfachuun agamtoo aarsa san gaafata akkamii dhuunfattan? Egaa aanaa saasigaa kanaa yeroo hedduu murteessinee seenuudhaaf jennee namoonni keessa jiran irra guddaa waraana mootummaa ta'an hidhatanii dhaabbatanii ilmaan Oromoo taanee qawwee wabootiin Oromoo hin ajjeesnu gara keenya kottaa waliin lollaa.
waliin loluu wayyaa jennee hedduu isaaniiti kan waamicha goone achi keessaa kan gara keenyatti dhufanii walitti dabalamanii jiru kan immoo diganii achi ta'anii jiru walumaa gala lolli suni seenamee sa'a sadiirraa kaasee aga sa'a ja'aatti kan dhufaasite dhumarragaa waraanni mootummaa kaasittii kuni meeshaa kan hundayyuu gateedha kan inni bakatee magaalaa sana gadhiisee kanumarraa ka'uudhaanii caasaalee mootummaa achi keessa jiran qulqulleessuu keenya eega mirkaneeffamne booddee jedhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti seelii diinaa jedhamanii deeggartoota woboo jedhamanii hidhamanii jiranii yoo xiqqoo ta'e namoota 150 kan waggaa hedduudhaaf achi keessatti dararaman mana hidhaa kanarraa baafnee meeshaa diinaa toora taa'uu kan uummata Oromootiin qabatanii bulchan sodaachisan yoo ta'an ittiin ajjeesu yoo ta'an ittiin saaman immoo kasaasaraa kaasuudhaanii haga meeshaalee gurguddaatti kan itti keessaa hojiine inni kaan immoo uummatii fi kanumarraa ta'ee guddaa gammadee waajjiraalee mootummaa waajjira bulchiinsaa nageenyaa kadhaabaa kan maalii tokko illee tuuranne nuti biyya ijaarrataa jirra biyya ijaarreen waajjira ijaareen irratti jennee barigaa kan kaleessa uummanni keenya keessatti hidhamee dararamaa ture hundayyuu waajjira mootummaa waan fakkaatu guutummaa guututti tarkaanfii xumuraa irratti gallee qalleessinee jechuudha. Achi keessallee gallee sobaa uummanni keenya ittiin hidhamee dararamaa ture hedduutu jira kan uummanni keenya ittiin yakkamee ittiin himatamaa jiru baay'eetu jira. Kana guutummaallee walumaan balleessinee jechuudha. Caasaan mootummaas waajjirri mootummaas qabeenyi mootummaa sun hidhamee waraanni taasistii kunis lolli kun lola jabaa waan ta'eef konkolaataa 8 kan inni dhiisee achi keessaa torban dibatee lola irratti dibatee tokko immoo irraa deebi'anii harka keenya jira. Waan keessatti ta'e waan guddaa nama boonsuudha. Magaalaa kana guyyaa guutuudhaaf to'annee ittuma fufee humni barbaadu ergi lolaa gahaa. Rakkoo taasisiisaa kan keessa jiran biqiltoota magaalaa garaagaraa gandoota garaagaraa kanneen akka baloo bareedaa hangar gabaa jumaataa kan jedhan bulchiinsa magaalaa hundumtuu gandoota akka gabaa sanbataa saddeettaffaa affaffaa jedhamee waamamu hundumayyuu guyyuma sanadha kan inni to'atee caasaa diinaa keessaa balleessee qawwee caasaa diinaa harka ture humna waraana mootummaa harka ture uummata isaa hidhachiisee alaabaa fi faajjii uummanni keenya waggoota hedduudhaaf itti yakkamee itti hidhamaa ture dhaabnee uummanni keenya kun hagammaatiyyuu bilisummaa isaa labsatee jira jechuudha amanaan isaa tigga. Ayyee mootummaan PP waraan bilisummaa Oromoo fakkeessuun ummoota isaa wiiggitti haa'u waraan bilisummaa Oromoo fakkeessanii qabeen uummataa saamaa jiraachuu qaama hawaasaatiif deeggartoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhaga'ama. Wanni akkanaa kun naannoo san keessa sochootanii wanni mul'atu yookaan sammuudas jira. Yoo jiraas dhaggeeffattoota kennaa ibsi jaalmoo dabalataan ammoo namoota kan barbaaddanii baasuuf tattaaffii hagam godhuu jirtan. Furgaatii waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa bakkoota hedduudhaan haga handhuura Oromiyaa Finfinneetti illee Finfinneetti tarkaanfii diina irratti fudhataa ture jirra. Bataas turree agarraatti illee fudhataa jirra. Kana keessatti mootummaan illee bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo to'ate kana yeroo itti seenuu dadhabuu homaa tokko gochuu gaafa dadhabuu achi keessatti caasaa tolchataa namoota babal'ii fakkaatanii socho'an ijaareetu uummata keenya ittiin dararee saamee wantoota aadaa fi duudhaa Oromoolee akka saasiitti ijaaruu uummata Oromoo biratti jibbisiisuu namarratti raawwata. Sabboontota ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabatan uummatichaaf itti ibsatan garbummaa kanallee ofirraa mormanii ittiin ajjeesaa jechuudha. Kan immoo mootummaan akka godhe uummanni keenya illee hin beekaa. Isin fakkaataniitti kan isaan saamanii yeroo kana hin jirrettidha kan itti saamamu. Namoota akkas godhan immoo hiyyummaa isaanii beekuu baannis immoo mootummaan akka qindeessee ijaaree nutti ergi hin beekna. Namoota ija ta'anii fi nuti jaallannu rakkoo keenyaa fi dhimma nidha kan jala ittiin beekamaa jiran. Jarri kuni warroota hariiroo kuni wajjin qabanidha kan isaan ajjeesaa jiranii. Kana immoo akka mootummaan qindeessee nutti ergellee hin kennaa jedhate hawaasa kan inni beeku. Egaa hawaasi keenya beekaa jechuudha. Kana mootummaan akka qindeessee ijaaree namoota jajjaboo Oromoon qaroodha jedhee qaroo Oromoo ta'an ittiin amansiisaa jiru jechuudha. Namoota kana immoo nuti bakka isinitti tarkaanfii keessa deebi'ee kan illee irratti fudhataa jirra bakka hedduutti qulqulleessaa jirraa jechuudha. Kan immoo dogoggoraan kana keessa seenanii fi waraanuma bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni sun dhiisii godhatanii adeemuu jaalaluma waraanarraa kan ta'e waraana keessaa namni itti dabalame kan jira kan immoo gochine Kottollee keessaa kabaasee jira kan dhiisee keessaa galee jira. Walumaa galatti borsarraa kaasee erga tarkaanfii xumuraattiyyuu nuti waan dhiisuu qabnu bakka hedduutti immoo qulqullaa'aadha. Jarritti ejjennoo illee qabanii jechuudha. Namoota nama dura dhaabbatanii nama loluu danda'anii fi isa kana uummata keenyatti gaafa beekaa uummata keenya dura gaadhaa jechuudha. Ayyee duulli maqaa qabsaa'oo gameeyyiin moggaafan kun yeroo murtaa'eef geggeeffame sunirraa immoo haa akka garbiraa darba. Ajajaan olaanaan ABO woboo ibsee jira.
Duulli marsa ittaanu ce'u duulli marsa kanaa kun aga bisa milkeessitanii fakkaata galmi duul kanaallee dhees maani. Egaa duulli kun dhugaadhaa jalqabumayyuu karoorraa fi qabannoodhaan kan inni itti seenamee qorannoo yeroo dheeraa eega godhamee booddee itti seenamee wanti immoo karoorfamee ilaalamee baaf galli isaa eessaan akka ta'u akkamitti akka ta'u qoratan immoo milkiin isaa namarratti akka saayinsii lolaatti fi lolli itti seenamee kan inni itti muramu qorattee diina beeki diina guddaa humna xiqqaadhaan yeroo barbadeessuun hin danda'ama. Duulli kunis qoratamee fi akkaataatti geggeeffamuu murtaa'eetti itti seenamu. Kana keessatti egaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf kan inni lolaa jiru uummatuma isaarraa qabanii loojistiidha. Waa hundayyuu argataa jiru hawaasa keenya kanaa wajjin lolaa jirra. Hawaasa bilisummaa dheebuu fi garbummaa jibbiin kan lolaa jirru. Duulli kun inni isaa bilisummaa fi walabummaa uummanni keenya barbaadu isa qabeetii sobaa yookiin mootummaa luluqsanii uummata deeggaranii sun taane bilisummaa dhugaa kana ittiin galfamsiisuu fi jechuudha kan duulli kun itti deemaa jiru. Duulli kun bara boodaatti shakkii tokko malee kan amanuu bilisummaa uummanni Oromoo barbaaduu fi walabummaa biyya keenyaa kan mirkaneessuudha jedheetiin amanaga. Ayyee jaalmoo marii heerna sumaatti odon xumurannee dhumirraa dhaamsu uummata Oromoo keessaaf alaatiif akkasumas jaalala zoonilee hundi jiraniif dhaamatti yoo qabaatte dhaabadhu. Inni raajii qabu Inni keenya garbummaa jala waggaa hedduudha ture jaalala hedduudha ture kana keessatti namoonni hedduun garba diinaa ta'anii diinaaf hojjetaa turan diinaaf dubbifaa turan namoonni baay'een immoo fakkeessaniituma uummanni keenya akkamiin falmanne akkamiin hidhannee akkamiin qawwee bitatee diina isaa ofirraa lollee fi sochobanii urursanii garbummaa keessatti ibsaa jiru jechuudha. Oromoon dhuguma guddaa galaanaa Oromoon humni isaa waltee waldhabee galaanuma humna jabaa qabudha. Saganaaf iyyuu uummanni keenya haasaa namaa dhaga'uu dhiibee tokko kan inni itti garboomee qawweedha. Qawweedhaan cabee mirga isaa eenyummaa isaa dhabe waan ta'eef kan inni ittiin bilisa ba'uuf qawweedha waan ta'eef qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan dura qawwee gurguree sangaa bitachuurra, qawwee gurguree lafa bitachuurra, qawwee gurguree mana ijaaruurra lafa sana gurguree qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Qawwee gurgureetu lafa bitate deebi'ee immoo qawweedhuma gurgure sanaan mirga isaa dhabaa jira. Ilmaan keenyaa nurratti duulaa jiru, Oromoota irratti duulaa jiru, safarsaa irraa buqqisaa jiru, qabeenya isaa saamaa jiru. Kanarraa barachuu qabaa jechuudha Oromoon. Namoonni maqaa hidhannoo dhaga'uun fi hedduutu jira kan Oromoo gurgurumsaa oolan miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii Oromoodhaanii adakka jabaadhaati maaliidhaati bilisoomteetta jedhan hedduutu jira jechuudha. Oromoon ammayyuu garbummaa kaanii hangii kan qabne ka dorgommii hin qabne jala jira jechuudha. Kana keessaa ba'uuf immoo qawwee sana hidhachuudha qaba. Waraana bilisummaa wajjin hiriiree waraana isaa wajjin hiriiree diinna qawweedhaanii isa qabsee eenyummaa isaa fi mirga isaa eenyummaa isaa irraa mulqe kana ofirraa kaasuu qabaa jechuudha. Dachee nuura isaatti awwaallate keessatti salphachuu qalamuutti jira jechuudha. Isa kanaaf iyyuu kana keessaa ba'uudhaaf immoo dirqama hidhachuu qabaa. Waraana bilisummaa wajjin hiriiruu qabaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyummaa Oromoo wareegamaa jira. Wareegama qaaliif kaffalaa jira. Qabsoo kaleessa biyya ormaatti taasisaa ture fidee itti laateera. Kanaafuu uummanni Oromoo waraana isaa wajjin hiriiree waan danda'uun bira dhaabbatee haga wajjin loluuf illee deemudha qabaa jechuudha. Ammas bakkoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo duulatti godhaa jiran kanumatu ta'aa jira. Warreen kaan illee kanarraa barnoota godhatanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo akka guddifattiyyuu uummanni keenya akka waraana bilisummaa wajjin hiriiranii dhaamsa godhaamudha. Inni kaan immoo jaallan keenya dirree garaagaraa jirtanii qabaadhaa yeroon itti garbummaatti xumuramoo fi bilisummaa uummanni keenya dheebotii fi kaayyoo keenya itti galmaan gaannu dhiyeesseetti waan ta'eef fuunee morma qabne irra jabina Oromoo sarbisiisaa jirra jabaannee wal taanee garbummaatti xumuraa goonuu jedha. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa jaalmoo boontuufaa guddoo galatoomii maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin ulfaadhi horii bulsiin jedhe. Ayyee qillee jaalgalmoo deebina waliin gootanii sagalee keenya qaamame kana uummata keenyaa fi akkasumas uummata addunyaa biraa gurra uummata addunyaa keetii fi guddaa galatoomi siin jedha. Ayyee adda argaatiif mirgaaf milkeen gala. Ayyee.